Darabiyadu idilirra geenye OMN Rain nageenya angafu kam jirtan kam nyitoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN Raadu dilee maaf qabannee dhahanne sinitimna an Muhammad Fantaletim qondaalonni olaanoon kaafaa Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mahammad kaayyoon isaanii Oromoo fi Oromiyaa kabachiisu akka ta'e himan kana mirkaneessuuf immoo mootummaa uummataan dhaabbate ijaaruun murteessaa akka ta'e hubachiisanii jiru. Qondaalonni kunneen imala galatoomatiin Ameerikaa bulchiinsa Texas magaalaa Daalaasitti hawaasa diiyaaspooraa waliin mari'atanii jiru. Siraaj sabaaf dabalata qaba. Gaafii abbaa biyyummaa waa sadii of keessatti qaba. Gaafii eenyummaa qaba. Gaafii diinagdee qaba. Gaafii aangoo siyaasaa qaba. Waltajjii kana irratti simannaan ho'aa fi kabaja akkaataa aadaa Oromootiin hooggantoota kanaaf kan godhame yoo ta'u, kennaan adda addaas hawaasa diiyaaspooraa irraa isaaniif kennameetii jira. Qondaalonni Koongirensii Federaalaa Oromoo kunneen gaafilee mana keessaa dhiyaataniif deebii kan kennan yoo ta'an, haala siyaasaa Itoophiyaa fi hegeree Oromoo irratti ibsa bal'aa taasisanii. Waltajjii kana irratti dhalattoota Oromoo dabalatee dhalattoonni sabootaa fi sablammoota garaagaraa kan hirmaatan yoo ta'an, sagantaa siyaasaa kaafaa ilaalchisee gaafii mana keessaa dhiyaateefis ibsi bal'aan kennameetii jira. Durataa itti aanaan Koongirensii Federaalaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa wayituma kana kaafaa'uun paartii siyaasaa Itoophiyaa keessatti karaa nagaan qabsaa'uuf galmaa'e ta'us bilisummaa fi mirga ofiin of bulchuu Oromoof Oromiyaa dhugoomsuuf qabsaa'aa jedhaniitii jiru. Dhimma hiree ofiin murteeffachuu Oromoo ilaalchisuun gaafii hawaasa irraa dhiyaateef yoo deebii kennan lagicha gaafa bira geenyu ceena malee laga bira otoo hin gahin akkaataa ce'umsaa irratti wal loluu hin qabnu jedhan obbo Baqqalaa Garbaa. Oromoon Itoophiyaa irraa gaafii qabu hundaaf deebii akka argatu gochuuf tarkaanfiin keenya jalqabaa akka heerri biyyattii nuuf hayyamutti qabsoofnee uummataan filatamnee aangoo argachuudha jedhan. Nuti biyya sana keessatti kan sochoonu heera mootummaan amma kaa'e kana keessa teenyeeti. Kana oola heera mootummaa keessa teenyeeti. Kana haala hin danda'amu dhiiroo. Eenyuyyuu hin danda'u biyya sana keessatti. Biyya Itoophiyaa jettu immoo fudhanneeti nuyi kan keessa jirru. Sobnee har'a amma waan biraa yoo isinitti himnee deemne hin ta'u. Dhugaa walitti maa deemu gaariidha waan ta'eeti. Biyya Itoophiyaa keessa jedhamtee waamamtu keessa jiraachaa jirra. Heera Itoophiyaatiin bulaa jirra. Seera Itoophiyaatiin bulaa jirra. Gaafa akkuma heerri kun nu hayyamutti, akkuma seerri biyya sanaa nu hayyamutti aangoo kan argannu yoo ta'e uummata keenyaa fi isa kamsii wayyaa qobaatti baatee jiraachuu moo yookaan saboota biraa wajjiniin jiraachuu si wayyaa inni jedhu gaafa sana dhiyaata jechuudha. Otoo wanta tokko harkaatii hin qabatin akka haadha manaaf abbaa manaa warra saani keenya yoo dhalte jabbishee eessatti hiina jedhanii wal lolanii akkas ta'uu hin barbaannu nuti. Bishaanicha laga sani gaafuma bira geenyu ceena, gaafuma sana ceena. Gaafuma sana yoo dubbanne wayya har'a akkana ta'a jechuun yookaan akkas jechuun barbaachisaadha jennee hin amannu. Kanaaf nuti akkuma nama isinii kaasuudhaaf yaale eega uumama keenyaatii jalqabne maqaan keenyas Koongirensii Federaalawaa Oromooti. Sirna federaalawaa keessa jiraanna jennee amanna. Sirni federaalawaa sun immoo sirnoota hagammaa jiran keessaati. Biyya keenyaaf ni wayyaa ni fooyyaa jennee kan nuti fudhannudha. Saayinsii bulchiinsaa hundaa qo'annee ammatti sirna federaalaa caalaan waan Oromoof wayyuu waan dhabneef kana filannee jedhu obbo Baqqalaa Garbaa. Gaafiin addaa manicha keessa hawaasni gaafatan ammoo dhimma marii dhoksaati. Koongirensii Federaalaa Oromoo fi mootummaan dhoksaan waliigaltee gochaa jirtu jechuun komii hawaasaa ka'e ilaalchisee obbo Baqqalaan deebii yoo kennan dhoksaan mariin gochaa jirru hin jiru jedhan. Nuti hamma gaafiin uummata keenyaa deebutti qabsaa'uu itti fufna jedhan obbo Baqqalaan. Dhoksaadhaan akka waan nuti dhaaba biraa wajjiniin yookaan mootummaa wajjiniin waliigalaa jirru hin fudhatina. Kaafaa'uun kaleessa mormituun hamma gaafa aangoo qabatee Oromoo aangessutti qabsoosaa mormiidhaan itti fufu. Kana irratti shakkii hin godhatina. Dhoksaadhaan waliigalteen isin jiru kana gara fuulduraattis kan isin adda baafattan ta'a. Kaafaa'uun mootummaa kanaa wajjiniin yookaan waan biraa araaraatiif kana gidduu deemaa hin jiru. Uummanni keenya miidhamee jira.
sirni kaleessa ture har'a saangoo dhumarra jira namoonni kaleessa jiran har'a saangoorra jiru jedheetuma amana maaltu jijjiirame Oromiyaa irratti mee namni jijjiirame eenyutu jira seeroo wayyaaneerra namni tokko eenyutu jijjiirame namni biraan eenyutu dhufee keessa gad paartii biraan eenyutu isuma dur turetu jira. Miidhama uummata keenyaaf qabsoon keenya deebii akka ta'u barbaanna kan jedhan qondaallee olaanaan koongirensii federaalaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa jijjiiramni bara olaantummaa TPLF fi bara biltsiginnaa gidduu jiru hin jiru jedhan yaadama siyaasaa Itoophiyaa keessatti mul'atan hundaa hin ukkaamsinu kan jedhu Jawaar Mohammad ammoo xiyyeeffannoo fi sagantaan keenya Oromoon kabajameem lafa isaa irra boonee akka jiraatu gochuudha jedham. Dhimma kaafa'u jala murree wanni mu barbaannu gaafii arra baasee gaafaa'oon sirna federaalawaa dimokiraatawaa ta'e ka Oromoof sabaaf sablammoonni qe'ee isaati irratti ittiin bulchan mootummaa ofii filataniin aadaaf afaan isaanii guddifatan diinagdee isaati irratti abboomaman akka Itoophiyaatti immoo biyya sabaaf sablammoonni akkaataa gumaata isaanii baay'ina isaanii madaalaween aangoof qabeenya ittiin hiratan ijaaruu barbaanna. Kana jechuun warroota biraanii ukkaamsinaa jechuu miti. Jira warri unitarii jedhu isaanillee haadhabamanii farra biyyaatii haadaakamanii damsasa'u hin jennu yaada isaanii haadheessanii murtii uummataatiin deemu. Warri immoo naannoo fi walaba baasee biyya ijaaruu barbaadu jira. Sanirra faayidaan sirna federaalizimiiti jenna garuu biyya diiguu eddanii kanaafuu isin diiguu qabna jennee lola itti labsinu jechuudha. Kuni ejjennoo kaafa'u yeroo dheeraa irratti deemnee akkuma Baqqalaan jeetti itti amannees kan deemaa jirrudha. Koongireensiin federaalaa Oromoo sirna federaalizimitti amanuu isaa fi akka heerri Itoophiyaa hayyamutti qabsaa kan jedhe Jawaar sirna uummata madaaluu fi walqixxummaa dhugaa qabu ijaaruu feena jedham. Hawaasa Oromoo diyaaspooraa Daalas irraa gaafiin dhiyaate kan biraa immoo dhimma gaafii abbaa biyyummaati. Qondaallee olaanaan koongirensii federaalaa Oromoo Jawaar Mohammad dhimma abbaa biyyummaa ilaalchisee deebii yoo kennu gaafiin abbaa biyyummaa waa sadii of keessaa qaba jechuun eegalam. Gaafii abbaa biyyummaa dhugaadha gaafii abbaa biyyummaati. Gaafii abbaa biyyummaa waa sadii of keessatti qaba. Gaafii eenyummaa qaba. Gaafii diinagdee qaba. Gaafii aangoo siyaasaa qaba. Gaafii eenyummaa bakka adda addaatti kan jedhetti qabsoon kun hoggaa eegalu eenyummaa reconstruct gochuu revive godhee reconstruct gochuu irraa eegalu. Gaafii oromummaa kan jennuun san jechuudha. Gaafii lammataa qabeenya Oromiyaan qabdu qabeenya Rabbi nu badhaase beekumsa qabnuun saamichi nurraa dhaabatee misoomfachuudha. Sadaffaa eenyummaas guddisuuf ta'ee qabeenya irratti abbaa ta'uuf mootummaa ofiin filanneen warri filanne sun immoo seera nuu ta'u tumanii maammata nuu ta'u baasanii deemuu. Waan tokko hin dogongoriin akeerroon Baqqalaaf Jawaar aangoo qabatanii Oromoo irraa rakkoon hin kaati jettanii hin yaadinaa. Wanni nuti qabsoofnu Baqqalaaf Jawaar aangoo irra baasuu fi miti. Mootummaa ummataan filatame ka ummataan bu'uu danda'u dhaabuudha. Gaafiin eenyummaa Oromoo yoo kabajameem gaafii diinagdeef siyaasaa deebisutu itti aana jedha Jawaarim. Wanti nuti qabsoofnuuf mootummaa ummataan filatame dhaabuudha jechuun Oromoo fi Oromiyaa kabachiisuuf ulfinna ofii gatanii fi of kennanii hojjechuutu murteessaadha jedhaniiti jiru. Godina Arsii Arbaa Guutuudhaan jumlaa qaamota mootummaatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jira jedhameem akka maddeen odeeffannoo OMN himanitti aanaa colleetti dabballoonni mootummaa waraana waliin ta'uun qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun uummata nagaa jumlaadhaan hidhaa jiru jedhan. Aanichatti namoonni yeroo ammaa hidhamaa jiran qonnaan bulaa hanga daldalaatti barataa hanga hojjetaa mootummaatti ta'uu kan himan maddeen. Kun hunduu akka tokkollee osoo hin qabaatin Oromummaa isaanii qofaan hidhamaa jiran jechuun himuum. Kana malees namoonni manneen jireenyaa isaanii humnoota kanneen jalaa gubatanillee jiraachuu odeeffanneerraa gabaasni kan himamu. Tokkummaan hawaasa Oromoo biyya Kanaadaa jechaan naannoo Gimbii toleetti raawwatame qaama walabaan akka qoratamu gaafate. Mootummaan Itoophiyaa amma dura ofuma jecha raawwatee qaama biraatti qabataa akka ture hawaasichi himeeti jira. Dabalata qabna. Tokkummaan hawaasa Oromoo biyya Kanaadaa ibsa baaseen ajjechaa naannoo Gimbii ganda toleetti raawwatame cimsee balaaleffateeti jira. Mootummaan Abiyyi Ahmed erga gara aangootti dhufeem gochaa shororkeessummaa uummata nagaa irratti raawwataa turuu eeree kanaanis humnoonni mootummaa Oromiyaa keessatti namoota nagaa hedduu fixuu isaanii hawaasichi himeeti jira. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa humnoota Eertiriyaa
bakka mootummaa naannoo Amaaraa fi humnoota idilee hin taane kan naannoo Amaaraa tumsa waammachuun naannolee Oromiyaa, Tigraay, Benishaangul Gumuz fi Gambeellaa irratti waraana kallattii fi alkallattii adeemsaa turuus ibsicheeree jira. Mootummaan ajjechaa toleetti raawwatameef waraana bilisummaa Oromootti quba qabus ragaaleen bahaa jiran ajjechaa kana humnootiin mootummaa raawwachuu isaanii mul'isuu jedha. Ibsi tokkummaa hawaasa Oromoo biyya kanaadha. Haqni naannoo sana jiru akka hin baane miidiyaaleen naannawa sana akka hin dhaqne dhorkee jira. Kanaan faallaa mootummaan odeeffannoo dogoggoraa karaa miidiyaa isaa tamsaasaa jiraachuu fi miidiyaalee idil addunyaa muraasa odeeffannoo kanatti kennee yaada dogoggoraa tamsaasaa jiraachuu ibsicheere. Kunis ajjechawwan jumlaa kutaalee biyyattii garagaraatti humnoota mootummaan raawwataman xiyyeeffannoo hawaasa addunyaa jalaa dhoksuuf ta'ee jedhamee kan raawwatamu ta'uu ibsi tokkummaa hawaasa Oromoo biyya kanaadhaan ni mul'isa. Mootummaan Itoophiyaa ta'ee jedhee lammiilee nagaa ofumaa fixee qaama biraatti qabachuun waan barame kan jedhu ibsichi ajjechaan toleessanirraa addan ta'uu jedhe. Gochaan mootummaa Itoophiyaa waan beekamuuf waraanni bilisummaa Oromoo, Koongiresiin Federaalawaa Oromoo, Amnestii Intarnaashinaal fi Komishiniin Mirga Namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii qorannaan walabaa akka taasifamu kan gaafatan akka ta'e ibsee jira. Haa ta'utii garuu mootummaan Itoophiyaa waamicha kanaaf hanga ammaa deebii hin kennine jedha ibsichi. Tokkummaan hawaasa Oromoo biyya Kanaadaa dhiittan mirga namoomaa kanneen akka murtii malee namoota nagayaa ajjeesuun bakka buutee dhabamsiisuu, hiraarsuu, gudeeduu, jumlaan hidhuu, qeerraa buqqaasuu, qe'ee uummataa gubuu fi qabeenya uummataa saamuu humnoota mootummaa fi warra isaan tumsaniin raawwatamu akkaan akka isa yaaddesse beekseera. Ajjechaa naannoo Gimbii toleetti raawwatame qaamni walabaa akka qoratuu qabus hawaasichi gaafatee jira. Itoophiyaatti ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa Rooland Koobiyaa waraanni Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru akka dhaabbatu gaafatan. Gabiraatiin Koreen Seeneetii Yuunaayitid Isteet beelessuu akka meeshaa waraanatti fayyadamu balaaleffatee jira. Bal'ina oduu kanaaf nooti. Itoophiyaatti ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa Rooland Koobiyaa chibbana naannolee Amaaraa, Somaalee, Tigraay, Oromiyaa, Affaarii fi naannoo uummattoota kibbaa daawwatanii jiru. Ambaasaddarichi daawwannicha booda waamicha kana taasisan. Daawwannaa naannolee kanneenitti taasisaniinis hammeenya gidiraa imimmaanii fi miidhama uummataa akka argan ibsanii jiru. Ambaasaddar Rooland Koobiyaa rakkoo uummanni keessa jiru furuuf waraanni dhaabbachuu qaba. Adeemsa nageenya mirkaneessuu qaamolee hundaan hoogganamu eegaluu qaba jechuun gaafatanii jiru. Xiinxaltoonni, dippiloomaatonni fi ambaasaddaroonni biyyoota garaagaraa waraanni Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru akka dhaabatuuf waamicha taasisuutti dhufanii jiru. Waraanni Itoophiyaatti adeemsifamaa jiru lubbuu hawaasa qulqulluu galaafachuu qofa osoo hin taane lammiilee miiliyoona lakkaa'aman qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqisuun jireenya lammiilee biyyattii mancaasaa jira. Oromiyaa keessatti ammoo ajjechaan namoota nagaa irratti xiyyeeffate bal'inaan raawwatamaa jira. Oduu birootiin Koreen hariiroo alaa Seeneetii Yuunaayitid Isteet beelessuu akka meeshaa waraanatti fayyadamuu balaaleffatee jira. Beelessuu akka meeshaa waraanatti fayyadamuu kana hambisuudhaaf yaadota murtiis dabarsee jira. Yaada murtii kanam korichi sagalee guutuun deeggaree dhabamuu wabii nyaataaf sababni walitti bu'iinsa ta'uu isaas Koreen kun jalqabarraa hubachiisee jira. Yaada murtii kana wixinuu fi mari'achuutti kanneen hirmaatan keessaa gargaaraa hoogganaan Koree sanaa Seneetarri Saawus Daakootaa Jiima Raayish ibsa kennaniin biyyoota akka Itoophiyaa, Sudaan Kibbaa, Siiriyaa fi Yaman keessatti humnoonni wal waraanaa jiran caasaalee maddeen galii fi bu'aalee isaanii beekaa akka barbadeessan, gabaalee tasgabbii akka dhorkatan, dhaabbattoota fi hojjettoota gargaarsaatti danqaalee akka uuman dubbatanii jiru. Mootummaa dabalatee humnoonni wal waraanaa jiran uummata siviilii irratti xiyyeeffachuun rakkoo beelaa babal'isaa jiraachuu ibsuun beelessuu akka meeshaa waraanatti fayyadamuun dhaabbachuu akka qabu akeekkachiisan Raayish. Urgaa'ii xumuraatiin hidhattoonni Sudaan Kibbaa naannoo Itoophiyaa kibba lixaatti kan argamu bakka warqeen ba'u to'achuun dhagahame. Gaazexaan Riippoortar akka gabaasetti hidhattoonni Sudaan Kibbaa waggootaniin dura yeroo bakkichi naannoo kibbaa jala turetti kiiloomeetira 150 daangaa canii qubatan. Amma immoo kiiloomeetira 20 dabalataa dhufuun naannoo haaraa Itoophiyaa kibba lixaa jedhamutti bakka surmaa warqeen bahu to'atanii jiru. Hidhattoonni kunneen bakkicha erga to'atanii naannoo baatii tokko akka himamee jira. Hidhattoonni kunneen warqee baafataa akka jiran biiroon bulchiinsa fi nageenya naannichaa eeree ergasii hojiin warqee mala aadaatiin baasuu naannicha hojjetaa ture akka dhaabate beekseera. Daawwattoota keenya Oromiyaa Miidiyaa Niitoorkii irraa oduun idileen qabaniidhaan kana fakkaataa qophiiwwan OMN birootti fufuu yeroo gaarii qabaadha.